Barsiisaa Dajanee Fiqaaduu Shawaa Kaabaa Aanaa Dagamdee Garaabaa obbo Taganuu Hordofaa hojjetaa mootummaa Shawaa Kaabaa Dagam obbo Alamaayyoo Addunnaa Qonnaan Bulaa Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam obbo Warquu Raggaasaa Bulchaa Gandaa Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam Barsiisaa Yirgaalem Pheexroos Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam Muluu Xaafaa Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam Barsiisaa Lammaa Fayyisaa Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam Barattuu Hayimaanoot Lammaa Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam Qeerroo Haayiluu Dabalee Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam obbo Ashannaa fi Haayiluu hojjetaa mootummaa Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam Mimmi Daawit Wallaggaa Kaasayee Qananiisaa Amboo Olii Dhugumaa Amboo kan amajjii 19 bara 2019 hidhame Mangee Tafarii Amboo kan amajjii 19 bara 2019 qabame Haji Nuruu Soleemaan Lubaaboraa Aanaa Yaayyoorraa amajjii 18 kan hidhaman obbo Kaffaloo Gazaany Lubaaboraa Aanaa Yaayyoorraa amajjii 18 kan hidhaman Fayyisaa Lammii Fayyeeraa Makonnin Lataa Wiirtuu Mijuu Birbirsaa fi Milkeessaa Galgaloo kan jedhaman humna mootummaa Itoophiyaatiin hidhamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya odeessaa kana gabaabinaan kan nu ga'edha. Odeessa wal fakkaataa akka arganne walitti deebina. Ammas qophii keenya waliin akka turtaniin sinafeera. Sirba Jaamboo Jootee kanaan wari'a. Jigako sirrasenyu na beka gobako kan darbe somebody sisitin kasu natin kasin panayro no gote sayade samangabin Wamboni gokse ganna tujisa Ulimbula male yoma sidisa Barris dabare dana magechi Yo rabbi jedin Adambane nafnu ya jigako Sirrasenju na beka gubako Kan darbe somebody sisitin kasu natin kasin Panayro no gote sayade samangabin Wamboni gokse ganna tujisa Ulimbula male yoma sidisa Barris dabare dana magechi Yo rabbi jedin Furayomu irron baranaguti Walif galla kulleto walabni namamiti Annan dhufana eegi irreecha baranatti Waaqeffana galleeta malkaa horar sadiitti Waan jirtu dubatika anaaf sunu wal beeka Jirtoomu magaalaan koodeetiyyaa Ya jalala jolumma kambiya Ana masi argun kawani nole Nanda beda chira kan si chale Wana lukubus wana walale Gajjade kafeera la falale Bakka chiduga mamulachara Barri dukkana suni dabrera Beekam tabbate natti dhiyaata Harke firriko suma jibboota Lafti afagaatu Rakkina gammaatu anaaf si argachuu ragamtuun caalu
yaajigako simaalis namuun beeku gubaako anamba wadda yaadanichitiidhaan sittodeesse nambisuu rakkoon kun natiruu kee biyyaa baase. Wamboni gogsee gannatu jiisa oleen bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedhee gargar baadhee naftu yaajigaako simaalis namuun beeku gubaako anamba wadda yaadanichitiidhaan sittodeesse nambisuu rakkoon kun natiruu kee biyyaa baase. Wamboni gogsee gannatu jiisa oleen bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedhee. Kunoyo yandako afola fabariti barmeka wal sakale wala lakalagati natirkatu kaloto nugadi sawaliti bashakka nagaleta keti gudaneti wanaftes nubatika anafsuma walbeka jirto magalan kodetiya ya jala la joluma kambiya ambasa nambe kuna narada wanangate moji nambarbada itu sobari itu gabinada irribada we yadanna wada bakkachi duga mumulachara barri dukkana sunidamara meka tampatena tidiyata arge firriko sumajibota laftiya fagatu rakina gamatu anafsi argachura gamtonchalo rabbo jede kulleto gallinolu kopechi bakembulu maritu undalika kirrote nyanu beka jipa famenya digi morar sadina egi maritu undalika kirrote nyanu beka Kan caqasaa jirtan raadiyoo bilisummaa kallattiidhaan siniif tamsaasamaa jirudha. Ani dhaabasaa waq jiraate. Odeessi Oromiyaa keessaa nugaa jiru akka hubachiisutti mootummaan Itoophiyaa humna qabu hundatti fayyadamee humna addaa bilisummaa Oromoo laaffisuuf hojjechaa jira. Odeessi bakka adda addaarraa nuga'u kun akka hubachiisutti hidhaan kun hedduu hammaatee jira. Hoogganotaaf qondaaltota adda bilisummaa Oromoo jajjaboollee hidhuun kun irratti xiyyeeffatamee jira. Guyyaa kaleessaa akka odeeffannoon nu ga'etti miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Jabeessaan dabalatee miseensonni olaanoon hidhamuu isaanii hubachiisa. Jabeessaa Gabbisaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Akkasumas isa wajjin Amaanfilee itti gaafatamaa dhaabaa kan magaalaa Naqamtee Bulii Jataa Dr. Bulii Jataas kan qabame ta'uun beekameera. Galgaloo Waariyoo Dambii Tashoomaa Iddoosaa Taaddasaa kan jedhamanis miseensonni dhaabaa akka qabaman beekameera. Haga yoonaatti lakkoofsi namootaa hedduu dabalaa kan jiru ta'uun hubatameera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo uummata Itoophiyaa ayyaana cuuphaa kabajaa jirutti humna adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf xiyyeeffatee karaa adda addaatiin akka hojjechaa jiru odeessi nu ga'e kan hubachiisu. Mootummaan Itoophiyaa akka waliigaltee taasisee jirutti silaa wantundi karaa nagaatiin gaggeeffama. Uummati biyyattiis yeroo lolaa fi waldhabdee keessatti seenan hin turre. Haa ta'uti haalli waliigalteen sun sharafamuunsaa rakkoo kanaaf kan saaxilee jiru. Xiinxaltoonni akka ibsanitti humni mootummaa Itoophiyaa amma aangootti dhufe kun
malaan tooftaadhaan mormitoota gara biyyaatti galchuudhaan keessaayyuu kanneen ijjannoo mootummaatiin faallaa ta'an irratti dhiibbaa geessisaa jira kan jedhan adda bilisummaa Oromoottis kan raawwatamaa jiru kana ta'utu hubatama. Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu bara 1973 kan hundeeffame rakkoo uummata Oromoo ragaa jiru furmaata kennuuni. Rakkoon uummata Oromoo kun daangaatti dhiibamuu, qabeenya hundarraa moggeeffamuu, aadaa fi afaan uummatichaa akkaan guddanne godhame, aadaa fi afaan akkasumas hirmaannaan saboota warra aangoorra jiranii doolaanatti ilaalamuudha. Moggeeffamni kun uummata Itoophiyaa keessatti haala adda ta'een uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Uummati Oromoo akka biyya sana keessatti lammii lammaffaatti ilaalamaa waan dhufeef uummatichi qabsoo kana eegalee ture. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo toon eegaliin dura uummanni Oromoo bifa adda addaatiin falmaa gaggeessaa ture. Gariin isaanii fincila qonnaan bultootaa kan akka fincila qonnaan bultoota Baalee kan dabalatu. Akkasumas artistoonni Oromoo kanneen arfan qalloo jedhanii gurmaa'an aadaa Oromoo guddisuu fi malaan aadaa ukkaamame ol baasuu irratti hojjechaa akka turan ni beekama. Kana malees waldaan Maccaaf Tuulamaa of ijaaruudhaan bifa aadaa fi afooshaa fi misooma guddisuun tarkaanfachaa akka ture. Boodarra immoo gara siyaasaatti geeffame hooggantoonni dhaabichaa gariin ajjeefamanii, gariin hidhamanii, gariin akka biyya ba'an godhame. Kunneen hundi walitti eda'ameetu akka addi bilisummaa Oromoo ijaaramu taasise. Egaa gaaffiin addi bilisummaa Oromoo gaafa qabatee ka'e kun jaarmiyaa jabaa hundeessuudha malee gaaffii yeroo sana ka'ee miti. Gaaffiin kun iddaa Oromoon bara 19 duwwaatti bittaa warra Abashaa jala galee qabee kan bifa wal fakkaatuun itti fufe ture. Oromoo raayyaa dabalatee Oromoo lixaa, Oromoo giddu galeessaa, Oromoo kibba baa, Oromoo baa kibba kan jiran hundumtu aadaa isaanii, eenyummaa isaanii dabarsanii kennuu mannaa lubbuu isaanii wareegaa turaniiru. Kun egaa deebii hin argatiin jira. Sababa kanaan uummati Oromoo yeroo ammaa kana harki caalu Itoophiyaa keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamuun kun akka hafu itti amana. Uummati Oromoo mootummaa mataasaa ijaarratee rakkoo keessa akka ba'us ni amana. Bilisummaa Oromoos kanarratti kan xiyyeeffate. Addi bilisummaa Oromoo dubbii ijoo kana qabatee qabsoo gaggeessaa kan ture ta'uun beekamaadha. Mul'ati dhaabichaas uummati Oromoo mootummaa isaaf ta'u ijaarratee rakkoof gadadoo keessaa ba'e akka misoomuu fi akka guddatu taasisuudha. Kanaan ala addi bilisummaa Oromoo ergamni inni qabatee ka'ee uummata Oromoo bakka jirutti of aangomsee rakkoo fi cunqursaa isarra ga'u bifa danda'e hundaan akka ofirraa kaasu taasisuudhaaf akka ta'e beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoo bifa kanaan innaa hojjetu tarsimoon inni itti fayyadamaa ture tokko waraana ijaarratee waraana bilisummaa Oromootiin socho'uu ture. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana qabsoo Oromoo kan hidhatee waraanaan humna weerartuu biyya Oromoo fi lafa Oromoorra jiru kaasuudhaaf gaggeessaa jirudha. Waraana kana kan hidhachiisu ilmaan Oromoo fi saba Oromooti, kan gargaarus kan nyaachisus Oromoodha. Kanaan waraanni kun akka ittisaa uummata Oromootti fudhatamee jira. Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo tooftaan biraan ni fayyadamu tooftaa siyaasaati. Siyaasaa fi dippiloomaasii walitti qindeessuudhaan uummati Oromoo gaaffiinsa akka dhaga'amu, hacuuccaan isarra ga'u akka dhaabbatu karaa danda'ame hundaan hojjechaa yoo naga'e. Karaa siyaasaa injifannoo gurguddaa gonfachuudhaan amma laphee onnee fi yaadaaf qalbii uummata Oromoo keessatti argamaa jechuudha. Abaa'oon akkasumas bifa qindaa'een fincila uummataa ijaaree qabsootti kakaasaa tureera. Bifa garaagaraatiin sochiisaa kan gaggeesse addi bilisummaa Oromoo keessaayyuu bara 2011 irraa kaasee qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaruun fincila guddaa gaggeessaa dhufe. Sana duras bara 2005 irraa kaasee fincila diddaa gabrummaa gaggeessuudhaan barattoonni Oromoo karaa kanaan